bakka isiisan immoo paaspoortii kiyya kana kaa'ee anatu deema ati hin deemtuni ati hin deemtuni. Ofii asara buki. Agarree hin beeku. Hin fuute. Maal godhamu? Mee walla. Na beeka na eega. Laaki bakka kana kun dura as keessa jira. Hin jiru rabbiihu. Wallahi bakka kana jira fi. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي وانا مافكن نمرا فدتا افدرا قفامتي وان دبرس يادتا باسابو سانون غيترا دبرفتا إنيونو أسنفو كمبرا دلتا بكتا فربي وهندتوتا. أشمار كفوني خبجمتوتا في جالتمتوتا ردفتوتا آمو فري فاميلي بغا جراتم بغي ربين ساتي كاناني سنجاي سنين جدا اقبلتي واني في قبلينتي جزاكم الله أني خير الجزاء سنين جدا الفيديو درتي وان قبابا سنقرسي سكانا ايقا ورابا مجد بقى وما توكو توكوف قد ديفموني سانتو اللي درتي إن شاء الله غاي سنين ديفموني سنين جدا مي بليانكيا وروني فيديو سنتاني لالتان ورماتي نانتاي ماتي تها سبسكرايب قدا بكا قرراتشتو سندالاتشيسا يوكا بكا ديمتسان أديساني سنين جدا gosa disipira dhufa waan ta'eef jechuudha. Akkuma silkiitiin natti fakkaate akkasii laayikii tuqaan isiniin jedha. Jazaakumullahu anni khayral jazaa. Akkasumallee yaanni keessan anaaf humna rabbii yaada murada keessan isinii haa guutu isinitti isiniin gufachiisin isiniin mufachiisin rabbiin kiyyaa isiniin jedha. Obboleeyyan tiyya wallaahi hedduu takkaa jechuudha. Baqaa na jajjabeessitanii akkasii obboleeyyan kiyya wallaahi suba dhugaa jechuudha. Baqaa yaanni keessan hedduu takka na biratti fudhatama qaba. Akkasumallee hedduu takka humna naa tayaa jira isiniin jedha. Arrammoota yoo jecha mee warroonni akka kiyyaa jechuudha bolee keessatti asiin dura rakkattanii beektan seenaa guddallee miti. Ilmi namaa kun chaalenjii hedduu keessa dabarfatee waa hedduu keessa tareetiniin bakka silaa yaadu gahaa miire mee namoonni akka kiyyaa wanti akkanaa kun qunname jira isin gaafachuuf haniin isiniin jedha. Sanuu eeguma afaanillee baradhee deemsallee baradhee karallee baradhee jechuudha. Biyya hambaa kanatti ani takkaan hin teenne jechuudha. Xalabaa ture immootuyyuu bakka galee deddeebi'aa ture jechuudha. Galeetiniin achitti deddeebi'aa ture jechuudha. Manuma sanitti deddeebi'uu ture. Karaa kanatti akira deemsa akira irratti wanta na mudate isinitti himuuf obboleeyyan kiyya. Warroonni wanni akkanaa isin mudate illee isinillee natti himtanii ammaaf immoo ani amma uummata isan isinitti hima. Maaliif isinitti fakkaate obboleeyyan kiyya? Wallahi rabbiin jechuudha waan tokko gaafa jechuudha rakkina wahii nama rakkisu nama barsiisuuf jechuudha. Ani umrii tiyya guutuu keessatti takku wanta akkasiisanii ilaha ammaan tanallee jechuudha rakkoo hamtuu keessa jira jechuudha. Osoo hin taane alhamdulillah namni jechuudha waan uffatu qabaate akkasumallee waan halkan san nyaatee buluu qabaate dureessi isa caale hin jiru jedhan jechuudha. Kana waan ta'eef irraa akirri rakkataa ka waan uffatu waan dibatu hin qabne kan immoo luqmaa takka waan halkan san ittiin bulu hin qabne jechuudha. Kanaaf wallahi kaasatan amma yeroo baay'ee jechuudha asirratti warroonni achirrallee ganna buuftanii bakka hatta inumaayyuu si gargaara waan akkasii jettan ani wanti na gargaara jechuudha baadheef jechuudha. Bakka natti ulfaate isinii galee maaliif rakkataan akiraa isa kana ka huccuma takkitti illee waan diratu hin qabne ammallee mootuyyuu jechuudha. Bakka ka halkanuma san waan nyaatee bulu hin qabne jechuudha. An obboleeyyan kiyya warroonni jechuudha waa hedduun illee na bira dhaabbattan wanta dubbadhuu fi hin dubbannen illee gaafa tokko nin dubbadha har'as dubbachuu baadhu wallaahi nin dubbadha taan dubbadhu caalaa immoo rabbi waan keessan haa dubbatu. Ani immoo itti afaan isinitti bahee jechuudha beef bakka obboleeyyan kiyya nin beeka biyya namaa kanallee jiraadhe jechuudha. Silaan innaa taate guutuun keessan galtanii bakka chaalenjii biyyuma kennaa kanaayyuu arguun baratu waan guddaadha. Maaliif namni yoo rakkate hin qarama warqiin jedhan bar ibidda hedduu keessa taree jechuudha. Waa hedduu aarsaa hedduu kafalee egasii warqii tahee gatiin isaa qaalii tahee gurgurama biyyarraa biyyatti illee daddabaree jechuudha. Kanaaf rakkina hedduullee dhandhamuun waa hedduu keessa tarulleen
nama barsiiftillee nama jabeessitillee nama qartillee kanaaf isiniin jedha aan akka mataa kiyyaatitti rabbii kiyya isa hin komadhu garuu bara kana keessa alhamdulillah waa baay'ee kana dhandhame jechuudha bakka waa hedduu argee alhamdulillah alaa kulli haal amma obboleeyyan kiyya tabooletti ta'e isiniin jedhu isinitti hima yeroo ani galu biyya sanii deebisaa fi ilaanan mallee deebisumaa fi galaan hin galee jechuudha asitti galee asitti hafaa osoo hin taane galee deebi'aa jedhanii galee eegasii hafe jechuudha yoo maraayyuu akkasitti galuu ture ani galee osoo hagamuu hin turin koronaan dhufe karaan hin cufate jechuudha ji'a lamaan galee karaan ka cufate akkasitti haga baqqaa waggaa takka taa'ee jechuu biyya kana waggaa hin goone garuu waa muraasatu hafe waggama jedhaani as taa'ee asii achi deebi'e gaafan asii achi deebuu silkiin ittiin dhufellee na harkaa badde bakka birriin achi dhufaniin illee gaafsan furdallee yoo fakkaatte biyya kanatti birriin gaafuma ji'a 2-3 hiitu yoosuu bakkatti deebite jechuudha akkasii silkii laaftu takka harkaa qaba mee obboleeyyan kiyya wallaahi ani garuu yeroo sanitti waan achi keessaa bahu natti hin fakkaanne jechuudha wanni jiru hundi silkii sanirra jira silkii sanirra jira silkii immoo tuyyuu jechuudha chaarjii hin fudhe chaarjii ofii deemmadheen ofii yoo achi ga'ee boolee keessa ga'ee haguma sa'aatiin gahu hin chaarjeffadha jedhe silkiin chaarjii naa fudhatu didde chaarjii immoo daqiiqatti fixxi ganamarraa isii wayitee sa'aatii 6 fixxe ani ammaraa cima bira dhabnaan isiin deeme malee silkiin tama gabayaanuu bayanii miti jechuudha wanta jechuun waggaa turee mitiire warri kee ani itti deebi'aa jiru wama hundaayyuu achirratti naa ergan tashiirallee achirratti naa ergan fiizallee achirratti naa ergan tikkeettillee achirratti naa ergan tikkeetti nu lama ka Dubaay hin deeme Dubaay irraa immoo Suudii deema jechuudha annaa achirraan obboleeyyan kiyya amma chaarjii naa fudhatu didde silkiin tun sa'aatiin ani itti bararuu qabu sa'aatii 5 ka itti seene sa'aatii 2 hin goone jechuudha boolee eegas yooniin jechuudha ani boolee seene akkuma bade sanittuu taraa eeggadhee warra yeroon seene jechuudha sa'aatiin kiyya gaheetiniin ani yoo sa'aatiin gahee bakka shaanxan taruuf obboleen kiyya tareeyyuu malee jechuudha mazzanamee jira mazzanamee jennaan achiin gara biraatiin tara hin beeytanii mitiire achumaan jechuudha yoo ani bakka shaanxan taru san gahee waraqata hundaan irraa fudhanii silkii keessatti ilaalan fiizan hin jiru mitiire achumaa namittiin fiizaa fidinaan jette yooniin ani fiizan kan harkaa qabu kanniin medhee silkii uuma namichoon natti erge onlaayinuma isaatirraan itti agarsiise jechuudha innaa fiizan hin dhufne jedhanii amma itti bilbilee fiizan hin dhufne naan jedhanii maaliif fiizaa naan ergina jedheen namichillee ganaa biirootti bilbilee fiizaa maa hin erginaaf jedheen ganaa fiiza eegas yoosoma isaan akkas jedhanii bitaa mirga wal waqqasan fiizan immoo tuyyuu waan isaan irraanfachiise ani way beeka sa'aatiin xiyyaara na jalaa tare jechuudha obboleeyyan kiyya yeroo sanitti jechuudha wallaahi subhaanallah achi fiigee as fiigee basi namoota hedduu gaggaafadhee rakkinni isaanii maali jedhee biiroota warrootuma achi keessa hojjetan bira dhaqee jechuudha osomaan akkas tattahoo akiruma shee illee jechuudha fiizan hin ergama ishee agasuma hoona dabarsaa jedheen hin didan jechuudha sa'aatiin hin tare amma bilbilanii jechuudha warroonni biiroo san keessa hojjetu isaan hin beekanii mitiire jechuudha ejensiin Suudii xiyyaarri kan eegas illee halkan keessa sa'aatii 12tti deemu hin jira turii achuma keessaan bayni achi keessa turii naan jedhan ani ka itti seene sa'aatii 2 hin guunne yeroo kana kala sa'aatii 5 ga'u ka'e jechuudha achumaaniin achi ture mee ammallee jechuudha ka ani duraayyuu chaarjiin tiyya gaffii gajjartii miire silkii chaarjiirra kaadha hagasiifuu jedhee eegganno naannessuu ture jechuudha silkiin tun chaarjii hin fudhattu achi keessaa gabbayee ol deebi'uu hin danda'u namni immoo tuyyuu achi seenuu hin danda'u jechuudha biyaan seeni yeroo sanittis dhugaa dubbatu fayi silkii bitadhee danda'aree yoo duraa tuyyuu humna tiyyaaf hin sadiif deeme obboleeyyan kiyya hedduu takkan cinqame bakka achi keessatti jechuudha ammallee eeggadhee yooniin ani sa'aatiin sun deemee bi'aansi sa'aatii 12tti halkan keessa bara obboleeyyan kiyya achi keessatti amma misarra achi tarree waa garaan kudi nama hin dhiisu rakkina kana keessatti illee jechuudhaan dheebodhee beelahee amma bakka waa bitatan dhaqe birriin harkaa qabu 100 takkiittidha achi keessatti silaa birriin hin fayyadduuf birrii 100 takka qofa sanuyyuu hodhaa jedheen ennaan deemini manaan jedhanii deemen jechuudha
eegas yooni nan dhaqeetini waan takka gaafadhu busoonni takkittiin 400 naan jedhan bishaan 200 naan jedhan bismillah boolee keessaa beekaa ka sanu fooqirra eegas amma achumarraanin obboleeyyan kiyya deebi'ee ofirra gattaa'e ka qorsa wayinaa bitanii sanuu bishaan isaan harkatti hafe ani oseene jechuudha. Akka hin taane tana achi keessatti hin argee guyyaa takkitti ooluu dadhabdaa hin jedhinaa ka soomayyuun oolanii guyyaa takkitti ooluu dadhabde namaan jettanii amma isin sanillee hin jedhinaan garuu yeroo sanitti bakka akka waan takkuu midhaan hin nyaatiniititti beela'e. Achumaan obboleeyyan kiyya dhugaa qaldii miti wallaamma qaldii fakkeessee haasaya malee kama dhugaa waaqa waan hin jirre takkaan arge jechuu subhaana jalla wa'ala hedduu takkaan natti ulfaate haguma saatiin sun ga'u ammallee ani maaltu na mudda beeytani chaarjinti gaduma deemti yoo magriibni ga'e obboleeyyan kiyya firee 3 itti galte silkiin tun 5 itti yoo galte hin dukkanofti miire 3 itti galte jennaan amma gadi bilbilee isaan of jechuma jiran jechuu arabuun faa hin deemne namoonni baay'een nafaanaa dhufe muraasni deemanii isa wajjin namni lamaa hafe. Amma achumaan ani silkiillee na didaa jirti chaarjillee hagana qabdi jedhanii itti hime jechuudha dura rakkinaayyoo itti hin himne ayyee kalaas jajjabaadhu naan jedhaniitu maayyoo sii diddallee hin deebita naan jedhaniitu mana nama hin deema jedhe akkuma viidiyoo asiin dura irratti haasa'e warra kennaniiyyuu jechuudha warri kenna osoo hin deemin jedhan ofii kiyyaa deemuu murteesse mire morkadheetu maanciniinnadhee tamanaa nabaafti sun hin dhiifne hin deema jedhee ofirratti murteesse waan tahillee ta'u jechuudha ka harkatti illee na dhaabattu numa deema jedheeni. Amma inuma muddama obboleeyyan kiyya sa'aatiin sun gahee in jalqabaniire amma jalqabanii fiizallee na ergamee dhufee lammatallee irra deebi'ee bifuma haarawaatiin shaanxaa mazzanadhee yoonin awwaa hunda fixadheetiin namicha akira bakka xiyyaara deemnu bira gahu achumaan irraa fuudheen namichoon hawiyyaa fidinaan jedhe afaan amaariffaatiin ana amaariffa kanallee waa takka sochoosuu hin danda'u hawiyyaa jechuun maa inni jedhe inni wayi afaan kiyya beekaan afaan isaa hin beeku baasaboora narraa fuudhe itti qaqee irraa callisuu dennaan baasabooratti narraa fuudhe tikkeetti xiyyaaran tadeemuu ni hedu irraa kute jechuudha addaan kukkute kiisii keessa kaayyate. Mee namichuma kana baasaboor manaa kenniin kadhaa kaa subhaanallah wallaahi obboleeyyan kiyya dhuguma rabbi isinitti hima ishi wannummaan bademaan ammani warra arabaatitti bilbilee akkana naan jedhanii numa kalaas namichoon tan lakkoofsuma teessoo xiyyaaratuyyuu addaan muree jedheen eegas namichoon immoo tuyyuu akkan akka inni itti argu hin beeku dhugaa kana jedhe isinitti hin himu mee wannummaan rakkinna ta'e maa inni shaanxaan kan kee kun deemee jira wanni hunduu tartiibatti deebi'aa jira fiizalleen ergamee jira wannummaan rakkinna taheetiin ati immoo tuyyuu jechuudha namichoon si harkaa fuudhee ciruuf maa inni naan jedhe na bilbila namichillee mee wannumti kana hunda ammallee irra deebine tikkeetti lama muramte obboleeyyan kiyya kayoo sanii taree miiree kasila zufri irratti deemu sun amma isaan ka halkanii muran jechuu ka halkanii kunillee yoo tare kasaaraa isaaniitii miire na bilbilan chaarjinti yemmuu tuyyuu duraayyuu 3 isiniin jedhee miire amma sunuyyuu gadi dhaamu kaate yoo isin gadhaamteen hagasuu fuuldura qabu hin qabu kaafiiza fi tikkeetti fi wanti marte achi keessa jira. Achumaan eegas amma namichoon kaaciree baasaboora kiyya kiisii kaate namicha afaan Oromoo haasa'u tokko deemee achuma keessa odoo haasa'u argee itti fide eegas hawiyyaa naan jedhan hawiyyaa immoo maa inni jennaan anuma harkaa fuudhee ciree galii gara mana keetii naan jedhe baasaboora illee natti kennuu dide jedhe achumaan namichoon suni eessa deemaa jirta sijjammar su'uudin inuun deemamuu naan jedhe eessa deemaa jirta jennaan anillee fayyaalummaa tiyya wajjin Dubaay dhaqee Dubaay irraa Su'uudii jedheen maaltu nagahame osoo Dubaay ma qofa jedheeni Dubaay hin deemama yoo san Su'uudiitu hin deemamne malee achumaan eegas namichoon irraa fudhee dubbise higgaawidha seeratti si gaafachiisa jedheeni ka afaan Oromoo haasa'u sun jechuudha hedduu takka naalolee fidi as jedheen hawiyyaa jechuun iqaamaa naan jedhani hawiyyaa san wayi beekaaree iqaamaa jennaaniin ol fuudhee itti kenne jechuudha achumaan eegas namichoon sun irraa naa fuudhee baasaboora illee irraa naa fuudhee ganaa na duuka uf duuba deebi'ee jechuudha bakka shaanxaa itti mazzanan san dhayinee irra deebinee ammallee shaanxaa immoo tuyyuu duniyaan tun garaa nama nyaatti. Egaa obboleeyyan kiyya wallaahi haalli yeroo san dabarse bara hedduu takka ulfaataa amma jechuun yaaduma ofirraa galche isinii wajji haasa'ee yaada ofirraa galcha jedhee iyyuu aslaan amma akkasii yaada ofirraa galche isinitti haasa'aa jira malee. Bakka amma duniyaan tun akkuma dura isiniin jedhe gara nama nyaatti miiree bara wallaahi giddiin irraa hafan malee namni gadi hin dhiisu
shaanxa mamazzanamee tare kana jechuudha. Akkuma itti fudhadhee iyyuu hin beeku jechuu shaanxa xiqqaatu godhee fudhadhee namichoon harkaa cireetiin as deebifnaanin. Wallahi anuyyuu amma sila subhaanallah akka ummatti fudhadhe jedha. Eegas amma namichi afaan Oromoo haasa'u kun jechuudha fuudhee shaanxallee fuunee ganaa of duuba gad deebinee jechuu. Amma namichoon irra deebisee namazzanii daddafi jedheen jarattillee jechuudha. Warra achi keessa jiru inni biiroo keessa hojjetaa iyyuu hin beekanii mire. Ganaa namazzansiisee eegas namicha bira jaratti bira taransanii bara amma tana harkaa qabdee tuni kunoo warri wanni akka poolisii tokko laaleetiniin baasa boora namaatiif iqaamaa namaa waan akkas ilaalan jechuudha. Ana qofa osoo hin taane ijoollee baay'ee warra baasa boora iyyuu sirreeffatuuf jechuudha biyya kanatti deebi'aniitiin jedhan hedduu akkasitti harkaa balleessanii ijoolleen achi teettee bootti jechuudha. An haga humna kiyyaatitti riski matii tosin dhumati dibeeytanii fiigee achi keessa jechuu garana dhaqee kaanit dhaqee eegas durame waluma keessa dha'ee isinitti mellee obboleen kiyya waan hagana ture miti erga sanii amma anuyyuu erga galee waggaa dhamire achi waggaa lamaa fi akkas ji'a muraasa wayii taa'ee galee waggaa sadii waan waggaa sadii duraati jechuudha. Achumaaniin gadillee bilbilee jechuu isaatti illee halaas namichoon gara mana keetii galinaan jedheen itti hime jechuu kalaas marree alhamdulillahi wanti ani itti qabbana qabu wallahi inni jechuudha arabuun gammachuma takkaan alhamdulillahi marree rabbiin iyyuu mana duwwaa sanitti nagalchuu hin hedu kottu gaddeebi'amu manaan jedhe ani inni illee akkas naan jedhe namichoon arabaa mootu iyyuu maalumatu bade maaluma naan jedheetiniin na bilbilee na caqacaqaa mire jarri illee kottu jedhanii na bilbilanii mire ijoolleen ka gaddachaatu hisaaba hin qabu bakka warri akkasitti akkas jedhanii booyaa gaddachaan guyyaa san maaliif akka ta'e hin beeku. Guyyaa san qofa ani immoo guyyaa san dhaqeef guyyaa san jedha malee tibba sanillee ta'uu danda'a tarii ammallee jiraachuutu mala jechuudha. Walumaa galatti akkasi an amma akkanatti na caqacaqaa isaan jiranii mire silkiitii mataa gadi cufee jechuudha amma achi keessa fiigee namicha san hin arganne eegas amma akka jarri natti hin bilbille silkillee banee gubbarraan xiyyaara kaayee jechuudha. Itti agarsiisaa tare namichi Oromoo sun jechuudha ka afaan Oromoo haasa'u suni haqiiqatan ilaa haga ani balbala xiyyaara ga'utti na duuka deeme rabbiin isa naa godhee jechuudha bakka hundaayyuu na dabarse. Akkasitti obboleeyyan kiyya wanni amma akkanatti afaaniin gabaabsee haasaa malee yeroo sanitti bakka waan keessaa hin baane wayii na fakkaate waan inuma umrii kiyya guutuu keessatti illee isuma dhugaa ilaa gammaatitti illee hin irraanfanne gaggabaabinaan matama irraa hime malee wanni hayni ani achi keessa rakkadhee fi hayni ani achi keessatti tahe san caala jechuu silkiin maan ganamarraa gasaatii jahaati iyyuu hin teessifne tun illee chaarji masadihii saniin achi keessaa na baafte jechuu subhaana marra faasa baasamaawwat wallaahi wabillaa obboleeyyan kiyya homa takka illee itti dabalee isinitti hin himne yoo keessaa hambise malee jechuudha. Maaliif ree rabbiin gaafa bakka takka namaan hede ima bakka homa wahii godhee homa wahii sababeetiniin achi isiniin baya chaarji maan badhetti naadide sun xiyyaara keessa seenaniin chaarjeffadhe silkiin duraanuyyuu duutu wahiiti isiniin jedhee mire yooni nan ammallee boolee Dubai gaheetiniin jechuudha jarri kenna natti haasayan online irralleen direct illeen bilbilanii natti haasayan bakka ani akka keessa jiruu fi bakka an jiru maraayyuu jechuudha warra gaarii tokko rabbiin galata isaanii haa kafalu yoo ammallee achi gaheetiniin koronaadha mire achillee haga ta'e bakka nama hin wannoo jedhan jechuudha hin maran yoo ammallee achi gahee silkiin muluma mataa gadi hin dhaabattu subhanallah. والله الحمد لله على كل حال ايغاسي اسم ربنا لا في يعني بر وانت سلكي تنا وانت سنتي مالي في سلكي نيغا دابتو دندتي غرو ان هما هركا هين قبو بر تيكيتين دبي راغرا سعودي غرا ريان جدول سلكي مسان كيسا جرا واني مر سلكي سان كيسا جرا في زلين باسبورا في ورقا جچودا كورونا قف هركا قبان واني ان هركتي هركا قبو isa kana lamaan qofa jechuudha akkasi kalaas obboleeyyan kiyya an kanaaf silkii tan akka isin na jala dhaabbattu hin barbaanne ugurta akka socho'uu hin danda'u ka ugurta akka deemuu hin danda'u sani eegas rabbiin kiyya naa laaffiseetu man isillee naa banamtee nagahuma mana san dhaqee haga hireetti yaada lagadhe biyya kanatti deebi'e jechuudha maaliif jedhee obboleeyyan kiyya wanta kana wanti ani jedheefi ani charging sadeen sun asirraayyuu jechuudha katama mana fiddeen an deebistu yeroo asitti itti fayyadamu garuu rabbiin midhaan bishaan kiyyachi jiraachise suni inuma laalaafiseetiniin
achiin nagahe mee namoonni waan akkana isin mudate jiraayi irraa haa barataniif illee waan irraa baratanillee guddaa hin qabanatti hin fakkaanne garummoo namoonni akkana taatan jirtanii jecha maafi obboleeyyan kiyya video irraa isinitti dheeressee jira warri kanaan dura maatii naa taatan isinuu maatii kiyya like maafi comment share na gargaara warri immoo akkanatti seentanii ilaaltan video kiyya yoo gadhumaa ka dhageeffattan taate like share subscribe illee taasisan isiniin jedha wanti balleesse yoo jiraate dhiifama. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Asawa kiyya keessatti illee dogongoree jiraadhe dhiifama guddaa. الله ربي يا جبا خالق ولانا جبا يا جبا جبا سداني كموت انتسان قدانه الله